Titti haadha gaaddisee sana yoo argee ableenu direen hidaa biraa keessa galaalaata kan jedhudha. An lakkoofsa isaallee nama karadhee dadhabee ani immoo bakka isaan jiran kana hin beeku. Fagoo isaan lachuu fayyaan qabanii abdiis yoo ta'e waan keerii kam dalagaa jira. Nadheen meeqaatama fida mana isaa itti himnee viidiyoo irratti itti himnee koomantiin sin itti himtanii akka namaa teessifnee gorsinee fayyee namatti deebi'ee garuunni deebi'ee ammalleessa jira bakkuma isaa duraa jira jechuudha. Amma immoo namtitti haaraa wayii fidatee jira jechuudha. Maalni maqaa ishii Zaalikaa moo Zaalimaadha midiri waan akkasiitiin hedduun bultumillee maaliif dagatte yaa waan koo sagalee maan ta'eefini naan jechaa jirtanii ani dagadheellee miti. Waama jedhu wallaale namni hunduuwwan nyaata kamii dubbadhee kamii dhiisaa jedheetuma ni macallise malee ni argaa jira. Keessattuu har'a waan isaan gadhiisan sana bultuunfaa argitanii jirtu. Sa'a isiniin kunis warri hin arginis deemtanii ilaaluu dandeessu. Gaaddiseen haadha koo jettee bu'aarti. Haadha jettee kanaafillee soboo baattee na jechisiisa. Haadha akkasii arginis dhageenya hin beeknu. Haati dugda qoraan baattee luqqaatee ilmoo guddifatti malee deemtee diinatti hin kennitu jechuu barbaadaan waan haadhaallee kanarra haasa'uun barbaada. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo irra jirtu bakka jirtanitti nageenya kiyyeessin haqa qabu jecha egaa har'a immoo waan haaraan isiniif deebi'ee jira. Ijoolleen hedduun koomantiin illee toora feesbuuka kiyyaan illee hedduun keessan naa bilbiltanii na dubbisaa jirtanii jechuudha. Waan caaltuu kana hedduu aarree jirraa nutillee cinqamne jirraa isin wajjiniin deemitii sheegatti fidiinaan jechaa turtanii jechuudha. Egaa isinillee dhugaa qabdanii yaa waan fagoo ta'anii ilaalan kun xiqqoo ishii mataa nama dhukkubsiti jechuudha. Nuyyuu kan warra bira jirru furmaata dhabnee mataan nu dhukkubaa jira jechuudha. Hundaafiyyuu kanas ta'ee sanas hamma gaawwanin isin jechuu dhufe. Har'a waan haaraan dhuftee jirti jechuudha caaltuuni. Abdiis ta'u akkasuma fachi taa'ee afaan banuudha malee waan inni furmaata tokko godhuuf hin jiru jechuudha caaltuudha. Egaa ofii keenyaaf of dandeenya ofii fixannaa wantu si ga'ee namoonni jedhanis ni jiranii yaani yaada mataa ofii namuu hima kennata. Akkuma isiniin jedhan yeroo darbe caaltuu bira deemeera. Ijoolleen hedduun ani inda'uum hin dubbadhu ture waan caaltuu kana jechuudha. Ijoolleen hedduun garuu maqaa rabbiin na qabdanii jirtanii jechuudha. Koomantii kiyya jalatti rabbiif jedhiiti. Ishuma kana yaani ulataanuuf ooliyaa waan koo deemiitii dirqiidhaan fidii mana keetti sheekatti qaraasisii naan jettanii jirtanii jechuudha. Anis akkuma isin naan jettan bilbileefillee itti dhaquufis yaalee ture. Hajjii maalii abdii sanaaf hajjiidhuma kana maqaa samaana dhufa laata yaa rabbii kiyyatti na baase. Abdii bilbilee waan kana ittiin mari'adhee ture jechuudha. Ittiin mari'annaan anatu sheekatti fidaa naan jedhee kanarratti xumurree adda gallee jechuudha bilbilaanii. Sanuu bilbila kadhaan namarraa kaasanii jechuudha. Ani waan isaan irraa waan fedhe tokko yookiin faayidaa tokkoof miti kan isaaniif bilbiluu jechuudha. Yaani kabajaa keessaniif jechuudha ijoolleen hedduun akkuma isiniin jedhe gargaarinaan jettan gargaaruuf ittiin kaffaluu ittiin dadhabuu oma jechuun miti kun mucattiin kun dhuguma immoo yoo ilaallu fayyaan qabdu jechuudha. Yoon gargaare yoon bira dhaabbadhe anumaan itti fakkaatu caaltuu mitiiti nama kamuu nama rakkate cinaa yoo dhaabbattan omaa cubbuu hin qabu jechuudha. Akkuma isiniin jedhe egaa ani hollaadha ana xumuraa jedhee abdii faana waliin dubbanne bilbila narra cufee jechuudha. Egaa aniin kun immoo omaa gochuu hin danda'u. Akkuma argitan mucattiin fayyaan qabdu bakka hajjoo yoon jedhiin mataan nagaan dalaguu bakka kun sirrumatti itti dalagatuun oolanii jarri jechuudha. Dharsaaf niitiin kun sirrumatti itti dalaguun didanii maaliifuu namticha malee mucattiin waa'uma daa'ima shiyyuu lafaa kaasaan jirtu akkuma dhaadatti gaaniitittiin siiriishitti jabeessuun ooltu jechuudha. Akka mucattiin daa'ima shiillee dagattu ofillee dagattee teessu jechuudha. Kanaafiyyuu anamma asirratti maal jechuu barbaadeeni aniin kun biraa hafaan jiru kunoo abbaan si caalaa anatu beekaa sirra anatti aanti jedhee waan caaltuu kana qabatee jiru abdiidha jechuudha. Garuu immoo kan dhiifamallee naaf godhaate asirratti nama sheexanni irra jirtu yookiin immoo nama
siiriin itti godhame cinaa ta'anii sheeka bira si geessa sheeka akkasii godha maal akkasii hin jedhama natti hin fakkaatu hin jedhamu maaliifuu injibba namni sheexana namni mataa qabu ka waan nagaa waa asit dhaggeeffataa reela kanaafiyyuu ishiinillee si geessaa sheeka bira bunni jedhuun didaanii jirti jechuudha yoo danda'ame gaanii meeqa dubbadhee meeqa kan dhiisuyyuu hin beeku manatti itti fidee osoo sheeka itti qaraasisee markaza bakka nagaallee osoo geessee ka jedhu yaanni kiyya jechuudha dhugaa dubbatuudhaaf nu hunduu itti aarraa in arrabsinaa caaltuu kana waan irraa hubadhe gaanamma viidiyoo isaan gadhiisan kanarraa mucattiin kun uumamatti fayyaa hin qabdu jechuudha ganaa deebitee abdiidhaan atuu fayyaa hin qabdu jechaarti garuu isaan lachuu fayyaa hin qabanii abdiis yoo ta'e waan keerii kam dalagaa jira nadheen meeqaatama fida manasaa itti himnee viidiyoo irratti itti himnee koomantiin sin itti himtanii akka namaa teessifnee gorsinee fayyee namatti deebi'ee garuunni deebi'ee ammallee isa jira bakkuma isaa duraa jira jechuudha amma immoo namtitti haaraa wayii fidatee jira jechuudha maalni maqaa ishii zaalikaa moo zaalimaadha midiri waan akkasiiti ani ka eessumaan akka guuru eessumaan akka dumaasheewwan asiyaasu ani hin beeku isatti immoo kuno akkuma caaltuu kanatti gaa hajjoo jettee akkana magaalaa waliin geessu isaa kanatti immoo digimtiin godhame kan badaa dhaaluma kana jijjiiree mana isaa fiduu siree isaarra fiduu mana isaatti salphatee akkana arrabsamuudha kanaafiyyuu kamtu fayyaadha kamtu dhibamaadha isaan lachuu fayyaayyuu hin qabanii caaltuu fi abdii jechuun uummata kan sukkaara meeqaatamatti fidanii ka onnee kana dhoosaa jiranidha abdii fi caaltuun kun faayiduma takka hin qabanii innaa ani kanaafuu ijuma keessaniin baga argitan gurra keessaniin baga dhageessan kunoo mucattiin yoo namni koottu jedhe sinitti hin dhuftu nama hunda akka xireeffattu godhanii ani immoo ganamaa gana ga'u machem harkisee mana shiitii koottu jedhe baasuun ni ulfaata akkam godhameen innaa ani mana sanas deemuun ani nasurura dhugaa dubbatuudhaaf ni sodaadhaan lubbuu kiyya qeensaanii sun guutuun kaan dhiiga walitti naqa kaan maa wal godhaan akkam godhee mana sana deemee ofamanee ta'a malee osoon deemee achuma taa'ee ishii gargaaree ishii cinaa dhaabbadhee sheekasitti fidee rakkoo takka hin qaban immoo mana kanatti fiduun dhugaa dubbatuudhaaf ani waadaa ofiif galee jira mana kiyyatti nama fidee waanan mana kiyya deeguufis hin qabu waanan ijoollee kiyya jeequufis hin qabu sababaa isaanii waa hedduutu natti dhufa isiniin kunuu naan jechaa jirtanii naan lolaa jirtanii dhugaa keessanii anaaf jettanii naan loltan lola keessanis hin jibbu gorsa keessanis hin jibbu maaliif iyyuu borummoo yoo nani as taa'ee dararamee boo'ee harqee jedhe isinuma nafaana dararama kun akkuma caaltu kana faana dararamtanii mataan isin dhukkubee viidiyoo mashiin gadhiistu nama akkanatti eegu jira bar dalagaa isaa dhiisee har'ammoo maal fiddee dhufti laata daa'imti sii maal taate jedhe nama hedduutu akkana dhaabbatee caaltu kana eega dhugaa dalagaa hambaa wajjinii jechuudha maaliif kuni gara nyaattee namummaa ishii dhiiga keessanii shanyii keessanii namni kamuyyuu akka miidhamu namni takka iyyuu hin fedhu kanaafiyyuu ani caaltuu kana wallaahi fayyaa qabdii fayyaan qabduu jechuu hedduu wallaa harkaa dha'ee jira jechuudha maaliif ogguun akkanatti ilaalu hin nyaattiin dhugdi mana arabaa dalagattee galti ogguun immoo waan tokko ilaalu baqqaan wallaa harkaa dha'ee jira jechuudha ijoolleen hedduun illee akka kiyya ta'uu maltanii kanaafiyyuu ani rabbiin haala affisu malee abdiin immoo ka ofiituun beeku qaalluun kan ofiin beektu kan namaa xibaartii isa jedhan sanadha ka ofiitu sirreeffataan jiru mana isaa sirreeffataan jiru ganaa immoo daa'ima kee fidee sitti kennaadha yoo gurri si dhagaye yaa abdii ani gaa bilbileellee itti immoo ni yaala gurruma boruuf isinillee dhaga'uu qabdanii aga mucattiin kun sammuutti deebitutti daa'ima fiddee ittiin kenniinii jechuun ni barbaada aga sheeka bira geessitanii fayyitee waan tokkorra geessutti daa'ima fiddee ittiin kenniin maali yoo jettan akkuma jedhame gaa daa'ima ishii fi maaliyyuu adda wallaalaa jirti mucattiin kuni ammallee deebiftee achumatti mucattii kana of harkaa baaftii hin dhabdii jechuu barbaada yoo sillee ka mataan nagaa si dalagee jechuudha beera kaanii kaantu isatuma beera kaanii kaantu konna jala ciisi jedhaanii mucaan inni kunis fayyaa hin qabu kanaafiyyuu nama hundaaf rabbi haala affisu keessattuu kan magaalaa kana hedduu nama dhibaa jechuudha ijoolleen hedduun bultumillee maaliif dagatte yaa waan koo sagalee maan ta'eefini naan jechaa jirtanii ani dagadheellee miti
Waama jedhu wallaale namni hunduu wan nyaata kamii dubbadhee kamii dhiisaa jedheetuma ni macallise malee ni argaa jira keessattuu har'a waan isaan gadhiisan sana bultuun fa'aa argitanii jirtu sa'a isiniin kunis warri hin arginis deemtanii ilaaluu dandeessu. Gaaddiseen haadha koo jettee bu'aarti haadha jettee kanaaf illee soboo baattee na jechisiisa haadha akkasii arginis dhageenye hin beeknu haati dugda qoraan baattee luqqaatee ilmoo guddifatti malee deemtee diinatti hin kennitu jechuu barbaadaan waan haadhaallee kanarra haasa'uun barbaadu maaliif ishiin haadha kiyya jechan taanes fayyadamuun barbaadu garuu akka haadhatti fudhatamuun anaaf naan liqinfamuu jechuu fi isiniin jedhe malee ani haadha kana gaaga'uun xiqqoo natti ulfaata dhiifama isiniin jedha. Innaa malee ani bultuun kana dagadhee miti gaaddisees dagadhee miti minyootillee hundi isaanii anaaf takkadha. Amma asirratti immoo minyoot sun mucayyoon akka sammuu waa tuqameeti. Gaaddiseen akka malleetti itti iyyaa jirti. Sanarratti illee osoo iyyuu baattee sirnumaan suutaan achi baaftee irra wayyaadha. Maaliifuu mucattiin kun rifaatuudha. Afaanii waliin galanii mucattii namaallee azzabanii ofillee azzabaa jiranii. Manuma namaatti manni kiyyaa jettee meeshaan kiyyaa jettee mucattiin maraataa jirti jechuudha minyoot kuni. Kanaafiyyuu hunda isaaniifuu rabbiin haalaffisu jechuu barbaadaniin hunduu qawwasee jira fayyaa hin qabanii. Mucaa kana amma miira keessa galchanii bultuun kanayyuu waan biraa keessa galchuu laata jechaa jira. Maaliif ilmoosaa fi haadha manaasaa dhabee jiranillee jechuudha. Gizee kanatti immoo yoo waa godhe yoo waa balleesse namtittii haadha gaaddisee sana yoo argee ableenu direen hidaa biraa keessa galaa laata kan jedhudha. An lakkoofsa isaallee nama karadhee dadhabee. Ani immoo bakka isaan jiran kana hin beeku fagoodha bakkillee akkuma isiniin jedhan nama bultii qabu bultii kiyya keessa bahee immoo olii gad deddeemuun natti ulfaata yoon bilbila isaa argadhe gargaaruun ni yaala innis yoo viidiyoo kiyya kana ni argate murteessuu dura wanta akkatti yaaduuf bareedadha. Ilmoo keerraa agaagulii si godhu obsa horadhu jechuun ni barbaada. Mucaan kun nama ga'ullee miti nama miskiina nama gaariidha akkuma argitanii. Egaa waan nama dogoggorsiisu hin dhabamu. Isiniin jedha waan namni nagaan haasa'uyyuu namni afaan hin beekne kun waan biraatti fakkaate sammuun hatantee jirti jechuudha. Mucatti aga dandeessaa wal kunuunsaa wal gargaaraa waliin nyaatinaa jechuu barbaada nama kan faana. Inshaallah biiznillah rabbiin waan magaalaa kana keessa bakka biraatti hin agarsiisin jedha yoon balleesses na of